Ashama harkafuuni kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuu taatan hundi keessanuu kan biyya keessaas kan biyya hambaa keessa jirtan fi nageenyi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas nagaa jirtuu ani nagaa kootii galata rabbii akkasumas mastuun maal qabattee nuuf dhuftee jechuu keessanii nafu akkasumas wanti nani qabadhee too isiniif dhufe viidiyoo roozaalaalee jechuudha haala itti biyya keessatti guyyaa cidha ishee ittiin biddeen tolchan jechuudha. Baay'ee na ajaa'ibee beektu maaltu si ajaa'ibee jechuun keessanii nafu isinis viidiyoo sanii laaluun keessanii nafu namatti viidiyoo sanii hin agarreellee hin jiru dhugaa baay'ee nama ajaa'iba. Maaliif namni tokko yeroo unkaani sargii dhiisatoo yeruma wannu jedhuyyuu jechuudha. Yeruma dikkisii wayii dikkisuma xiqqishu iddiruma nama 30 nama 40 nama 20 yeroo dikkisu wanta baay'ee qopheeffata. Eelee addisii bitataa mazoraa addisii kan cabaa hin qabne wantoota baay'ee wantoota ija namaatti laalicha ija namaatti tolan qopheessu. Unkaa wanta biraati miti gullicha shareefaa hin godhan guyyaa gaafasanii moofaa qabasan yookaan cinaatti qabanii yookaan yoo dhabanillee ollaarraa ergifatu jechuudha. Garuu isheen dhugaa waaqayyo geetti sanillee waaqayyo namaan gahaa dhabdeetis ta'uu danda'a qabaattettis immoo beekatumaafis kana gochuu dandeetti. Inni hin beeknu fedha isheeti garuu dhiifama waliin jechuudha. Garuu akkas gochuu hin qabaattu maaliif kuni barumsa irraa fudhatamu hammi hojii gadhee irraa fudhata hojii sanirra. Garuu namoonni fakkeenyaaf barumsa irraa YouTube irratti yeroo baay'ee wantoota tokko yeroo hojjennu namni tokko barumsa akka irraa fudhatuuf namni tokko akka karaa dogongoraatirra yoo jiraate akka karaa sirriitti deebi'uuf viidiyoo san hojjenna malee nama balleechaa gochuuf yookiin nama qilee gatuuf ana dhiifamuun yeroo baay'ee sagaleen kun yeroo naasawu dallansuun namatti fakkaachuu danda'a. Nama fakkeenya ijoollee shamarraniitti illee ijoollee dhiiraatti illee dhiifama naaf godha. Ani dallansuudhaan inni haasa'u beektu maaliif jennaan sagaluma kooti haala kooti bakka takbaariin koo akkana sila ta'eef namoota baay'eetti dallansuu ta'uu danda'a. Namni immoo namni biraa maalirraa baratare sagalee kiyya kana dhaggeeffate dallansuu narraa barata. Ishiinis hoo har'a eelee akkasitti cabaa gombisaa cabaa mazooraa maalii kana fiddee sanatti calqeetti shaffantee maalii gootee fiddee namni takka barumsa isheerraa fudhatu. Kuni maalidha jedhama. Sababa saniifuu obboleettii koo cidha kee waaqayyo siif haa milkeessu. Bakka deemtutti mana nagaa mana gammachuutitti si haa galchu. Abbaan manaa kee kan si kabajee waliin jireenya waggaa dheeraa jiraattan waaqayyo sana taasisu. Atis immoo abbaa manaa kee kabajee kan afaan isaa beektee waggaa dheeraa waliin jiraattu waaqayyo si haa taasisu jechuun jaaladha. Garuu dogongora tokko gootee jirta waan akkanaa filafiitii nama baastee gochuu hin qabaattu turte obboleettii koo dogongora kana qabda. Dogongora kana garuu boruufiyyuu akkasitti hin baranne boruuf waan gaarii hojjedhu waan lammii keetiif wannoo qabu seenaa qabu wayii hojjedhu malee waan lammii kee waan hin taane godhu hin hojjettini siin jechuufanii dhiifama naa godhii obboleettii koo yoon balleesse illee jiraadhe hundumti keessanuu warroonni miidiyaa kanarra jirtan hundi keessanuu yoon balleesse jiraadhe dhiifama naa godhaa akka kootitti sanitti haasa'aa jira jechuudha. Sababa saniifuu wanta akkanaa hin godhinaanii wantoota akkanaa warroota godhanii gorsaatu irraa deebisaa sirri jechuudha. Beektu maazariin kan koo ani dhugaa isinitti himaa mana keenya keessatti eelee dhaabbataatu jira. Duraan eelee lafa qabnaa turre eelee dhaabbataa dhakaadhaan hojjetame akkaataa dardarame qomatii namaatiin jira.
dhugaa isinitti himaa yeroo diggisii qabnu dhiisatu lafattu biddeen tolchinee yeroo kaate maagariin koo hin laqallatte. Dhugaa isinitti himaa jechuudha. Gombisaallee laqallattee fakkeenyaaf daariin akkanatti kun bakki eeleen gamaa gamanaan gullichaa qabamu ture cinaan gamanaa abidda qaba. Isa san gidirtuun gootee laqallattee gombisaa takka harka fakkeenyaaf biddeen tolchinee qabannaa gombisaa san harka keenyaan hin qabannu jechuudha. Isa san maal gootee yoo harkuma keenyaan nu qabanne harka goggogaadhaan qaban akka liphiin hin xumne yookiin carqii wayiitiin qaban akkanatti jechuudha. Malee akkasitti harkaan nu qabatu maaliif dubartiin dirqama mana ishee yoo dubartiin mana ishee qabattu dubartii ana jette. Maaliif dirqama midijaan ishii bareeda ta'uu, eeleen ishii biddeen irratti tolfattu bareeda ta'uu, mazuuraan ishii gombisaa wantoota fakkeenyaaf eelee cabaa rakkoo hin qabu beektu. Gombisaa fayyaa gombisumtu cabaa ta'e fakkeenyaaf immoo gombisaa tokko kan shareeffatanii jiru. Carqii itti godhanii biddeen ni tolfatu. Garuu gombisaan kanaa waliin kan isaan ammoo waan akka qarqaa wayiitiin tolchaa turan. Wantoota akkanaatitu jira. Sababa saniifuu warroonni waan akkanaa gochaa jirtanii boruufis barumsa fudhachuu barbaada. Wanta akkanaa barumsa fudhatinaa isiniin jechuu jaaladha. Obboleettii boroo taa'e cinni geettiin kee geettii gammachuu siifaa ta'u. Garuu immoo boruuf waan akkanaa hin godhinii siin jechuu jaalanna. Yoo balleessineellee jirranne dhiifama nu godhi. Inni lammataa dammoo yeroo baay'ee biyya keenya yoo galle barumsa akkanaa kana qabanne yeroo galle waan hin taane hojjechuu dandeenya. Sababa saniifuu waan akkanaa hin hojjennu. Waaqayyos immoo nagaan biyya keenyatti illee nu haa galchu. Yeroo sargii eelee aaddisii, gombisaa aaddisii, masooraa aaddisii, gullichaa aaddisii wantoota akkanaatiif fayyadamuu yaada. Yoommoo eeggammoo gara miidiyaa WhatsApp fiduu barbaaddanii waan boru barumsa qabu wayii fidaa malee wanta barumsa hin qabne hin fidinaa isiniin jechuu jaaladha. Akkasumas immoo wantoota gaarii qabu jechuudha. Wantoota ija namaatti tolu, wantoota barumsa qabu, wantoota gaarii ifa fasadarratti hammadhe wantoota gaarii qabu fidaa malee wanta ija namaatti ilaalicha ija namaatti hin tolle, wanta gurra namaatti dhageetti gurra namaatti hin tolle hin fidinaa isiniin jechuu jaaladha. Akkasumas immoo yoo balleessee jiraadhe dhiifama naa godhaa ija qalbiirra na hambisaa isiniin jechuu jaaladha. Akkasumas immoo viidiyoon kiyyaa yoo isinitti tolee jiraate laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Akkasumas warroonni duraan nagaan wajjin jiraatanii na jajjabeessaa turtanii guddaanaaf galatoomaa. Warroonni immoo maamila kiyya hin taane akkanatti dabalamtanii maamila kiyya taatanii na bira dhaabbattanii na jajjabeessitan abdii fi kabajaa guddaadhaan sin eegaa isiniin jechuu jaaladha. Warroonni immoo yeroo ani haasofni koo dallansuu isinitti fakkaate wanta lolu isinitti fakkaate haasa'us dhiifama naa godhaa. Maaliif sagaleen koo dallansuu miti. Haasa'a kooti malee wanta biraati miti isiniin jechuun barbaada. Akkasumas immoo wanta biraa wanni isiniin jedhu hin jiru. Osoo wanta tokko hin hojjetiniin dura waan gaarii yaa hojjennu isiniin jedha. Akkasumas immoo haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii baay'ee isin jaaladha. Baay'ee isin kabaja isiniin jechuu jaaladha. Akkasumas hundum keenya iyyuu immoo Waaqayyo nagaan oolchee nu haa bulchu. Bakka jirrutti bakka deemnutti inni fayyaa nagaa keenya nuuf kennee biyya keenyas biyya nagaa biyya gammachuu nuuf godhee nama biyya keenyatti gallu Waaqayyo nu haa taasisu. Inni abbaan hundaa abbaan hiyyeessaa inni kan fayyaa nagaa keenya nuuf kennee nama biyya keenyattis galu
inni nu haa taasisu isiniin jechuu jaalladha. Akkasumas immoo akka viidiyoo biraatii walitti deebinutti turtii gaarii baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabaja. Nagaan naa tura.